Muddamni ba'aa giddu galeessaa daran dabaleera. Ulaan Hormuuz ammas iddoo murteessaa fi iddoo yaaddessaa nageenya dooniiwwaniif gaarii hin taane erga ta'ee bubbulee jira. Kaleessaa immoo dooniiwwan lama ulaa Hormuuz keessatti haleelamaniiru. Goonni dheera ta'ee ulaa Hormuuz bansiisuu dhabameera. Ameerikaas ta'ee Iraan ulaa Hormuuziin uggurreerra, ulaa Hormuuziin cufneerra yeroo jedhanitti ulaa Hormuuz keessaa dooniiwwan darbuuf yaalaa turan hedduun isaanii haleelamaniiru. Addunyaan garuu boba'aa argachuudhaaf jecha ulaan Hormuuz akka banamu gaafataa jira. Ulaan Hormuuz banamuuf ammoo dirqama Ameerikaa fi Iraan walii galuu qabu. Kun kanaan yeroo jirutti ammoo Israa'el ajaja Ameerikaa didaa jirti. Gama biraatiin Itoophiyaan galaana diimaarraa dhiibamaa jirti. Biyyoonni Saawudii fi Paakistaaniin durfaman 15 ta'an nageenya galaana diimaa fi galoo galaana Eden eegsifna jechuun waraana waloo fi humna waloo ijaaranii jiru. Itoophiyaan sababii ulaa galaana diimaatti ishee baasu gaafatteef gurmuu kana keessaa hambifamtee jirti. Haa ta'u malee galaanni diimaan eegumsi isaa na ilaallata kan jettu Itoophiyaan masaanuun ishee Gibxiin garee gurmuu galaana diimaa eegna jedhu kana keessatti akka argaman ibsamee jira. Kana malees biyyoonni Itoophiyaa marsanii jiran kanneen akka Sudaan, Somaaliyaa fi Eertiriyaas garee kana keessatti hammatamanii akka jiran ibsamee jira. Gurmuun Itoophiyaan keessatti hin argamne kun ofii isaayyuu deebi'ee Itoophiyaatti yaaddoo mataa isaa ta'aa jira. Dhimma ba'aa giddu galeessaa wajjin wal qabatee biyyoota gurguddoo lamaan gidduu qilleensi galee jira. Ameerikaa fi Israa'el. Bulchitoonni Ameerikaa fi Israa'el tokkummaa fi waliigalteedhaan kan beekaman, michummaan kan beekaman amma gidduu isaanii qilleensi galeera. Walgaarreffannaanis gidduu isaaniitti dhalataa jira. Tokkoon isaanii ajaja isa tokko fudhachuu didaa jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun Israa'el karoora nagaa qabxii 15 of keessaa qabu kan pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma Gaazaa irratti baasee akka hin fudhannee ifatti dubbatee jira. Hanga Hamaas guutummaatti hiikkatutti waraanni Israa'el Gaazaa keessaa akka hin baanes ifatti ibsee jira. Boordiin nagaa Tiraamp ji'a darbe keessaa Hamaasii fi hidhattoonni Gaazaa kaan akka guutummaatti hidhannoo hiikkatan waliigaluu ibsee ture. Hamaas garuu meeshaalee waraanaa hidhatee dabarsee kennuu kan danda'u yoo Israa'el haleellaa raawwattu hundaa dhaabdee fi loltoota ishee Gaazaa keessaa baastee qofa akka ta'e ibseera. Israa'el ergaa jalqaba onkololeessaa keessaa dhukaasa dhaabuu irratti waliigaltee Gaazaa keessatti haleellaa dhaabdee hin beektu. Ammas karoora Tiraamp kana tasuma akka hin fudhanne ifatti bulchaan ishee viidiyoo irratti ibsaniin ifatti mormitee jirti. Naataaniyahuun walgahii kaabinee dilbataa irratti Israa'el karoora nagaa qabxii 15 qabatee kuffistee jirti jedheera. Hanga Hamaas dhugaadhaan hiikkatuu fi hidhattoota akkasumas lammiilee keenya doorsisuu dhaabutti loltoonni keenya Gaazaa keessaa hin ba'anii ni turus jedhee jira. Qondaalli Hamaas tokko karoora nagaa qabxii 15 of keessaa qabu kana itti gaafatamummaan akka hojiirra oolchanii fi waliigaltee kana hojiitti hiikuufis kutannoo cimaa akka qaban BBC'tti himaniiru. Kanneen jaarsummaan dhimma kana gidduu jiran qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu waan irratti walii galan akka hojiitti hiikan mirkaneessuu qabu jechuun dhaaman qondaalli Hamaas kun. Diddaan Israa'el kun karoorri Tiraamp fulbaana darbe baase kun ammas gufachuu agarsiisa. Gama biraatiin Israa'el karoora haaraa qopheeffattee jirti jechuudhaan himatamti. Karoorri ishees daangaa Israa'el guddittii kan kaartaa yeroo darbe ji'oota muraasaan dura muummichi ministeera Israa'el ifatti agarsiisan deebisanii ijaaruu fi uumuu jedhudas jedhamaa jira. Karoorri Tiraamp kun boordii nagaa kan hojiirra oolmaa karoora kana mirkaneessuu hundeessuu, Hamaas hiikkachiisuu, loltoota Israa'el baasuu fi Gaazaa deebisanii ijaaruu kan of keessatti qabatudha. Michuu Tiraamp kan ta'e Naataaniyahuun karoora kana fudhachuu fi dhiisuu gidduutti danqamee ture. Karoora kanatti gammachuu hin qabu. Ammoo michuu isaa mufachiisuus hin barbaadu. Hamaas
yeroo jalqabaa filannoo eeggachuuf waliigaluu kan ibse torban darbe ture. Garuu loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa baafamuu akka haal dureettis dhiyeessee jira. Waliigaltee Hamaas kana hordofee Tiraamp yeroo murteessaa nageenyi waaraa mirkanaa'e irraa geenyeerra jechuun gammachuu isaa ibsatee ture. Naataaniyaahun garuu osoo inni argu karoorri kun gonkumaa hojii irraa akka hin oolle dubbateera. Jalqaba Hamaas hiikkachuun mirkanaa'uu qaba kan jedhe bulchaan Israa'el kun kan amma jedhamaa jiru soba ta'uu danda'a, dhugaadhaan hiikkachuu qabas jedhe jira. Akka karoora kanaatti garuu hidhannoo hiikkachuu fi loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa baafamuun waan raawwatamuu qabudha. Naataaniyaahun akkamiin dhimma kana akka raawwatuu fi gara fuulduraatti deemuu aangaa'ota Ameerikaa waliin dubbataa akka tures ibsee jira. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe godhadhaa, mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu saala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa. Ulaa Hormuz keessaa dooniiwwan darbaa turan lama haleelaman. Dooniiwwan lama ce'umsa irratti haleelamuun booda ulaan Hormuz danqameera. Ameerikaan uggura galaanaa Iraan irra keessee yeroo hin daangofneef akka itti fuftu himtee jirti. Aangaawaan Iraan roobii yaada kennan irratti mariin nagaa biyyoota lameenii ilaalchisee jijjiiramni akka hin jirre ibsaniiru. Waliigaltee yeroo adoolessa mallattaa'ee booda yoosuu cabe irraa kan ka'e Iraan haleellaa dooniiwwan heeyyama malee ce'an jettu irratti haleellaa raawwattee jirti. Kamisa waaree booda dooniiwwan lama kan qabeenyaa dhaabbata boba'aa Abu Dhabi Oil Company ta'an osoo ulaa Hormuz keessaa ce'uuf yaalanii haleelamuu miidiyaan United Arab Emirates waam jedhamu gabaasee jira. United Arab Emirates Iraaniin himatteetti. Iraan deebiin kennine. Kamisa ulaa kanarraa dooniiwwan 9tu ce'e, roobii 5tu ce'e. Kun ammoo giddu galeessaan kan hagayyaa 12 ture gadi akka dhaabbanni mala dooniiwwan hordofuu Koopleer himetti. Jimaata waaree dura dooniin takka hin dabarre, garuu kanneen hordoffii onlaayinii malee ce'an jiraachuu malu. Erga waraanni Iraan jalqabamee gatiin boba'aa dabalees lakkoofsi konkolaataawwan gurguddoo Chaayinaan gara biyyoota Eeshiyaatti ergitu akkasumas kan biyya keessatti gurgurtu baay'ee dabaluun ibsamee jira. Chaayinaan konkolaataawwan giddu galeeyyii fi gurguddoo ta'an saffisaan oomishtee gabaaf kan dhiyeessitu yoo ta'u kanneen biroos ishee hordofuudhaaf carraaqaa jiru. Konkolaattonni kunneen ammoo konkolaattota elektirikiidha. Guraandhala 28 bara 2026 erga Israa'el fi Ameerikaan waloon Iraan irratti waraana labsaniyaas lakkoofsi konkolaataa elektirikii hojjetanii Chaayinaa gabaa alaaf dhiyeessitu dachaan dabaleera. Biyyoonni Eeshiyaa kibbaa fi kibba bahaa boba'aa baha giddu galeessaatti bahu irratti hirkatu. Iraan ulaa Hormuz cufuu hordofee gatiin boba'aa akkaan dabaleera. Kun ammoo konkolaataan elektirikii Chaayinaatiif gabaa uumuu Global Petrol Prices tibbana gabaasee jira. Iraanis konkolaattota elektirikii hedduu gara biyya keessaatti galchaa jirti. Kun kanaan yeroo jirutti Ameerikaan dhorkaa ulaawwan Iraan irra keessee yeroo murtoofneef akka dheeressuu dandeessu beeksifteetti. Ameerikaan dhorkaa ulaawwan galaanaa Iraan irra keessee dheeressuun dhiibbaa dinagdee cimsuu akka dandeessu dubbatteetti. Ameerikaan kana kan jette mariin biyyoota lamaan gidduutti ni geggeeffama jedhamee eegamu milkaa'uu dhabee muddamni yeroo cimaa jiru fi dhiyeessiin boba'aa addunyaa wayita hir'achaa dhufettidha. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth waraanni biyyattii dhorkaa Iraan irraa kaa'ee itti fufsiisuuf humna naannichaa keessa turuu isa dandeessisu akka qabu gaazexeessitootatti himee jira. Dhorkaan ulaawwan galaanaa Iraan irra kaa'ame dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa uumaa jira. Humni galaanaa Ameerikaa dhorkaawwan akkasii yeroo murtoofneef itti fufsiisuu ni danda'a. Sababni isaa immoo akkuma kanaan dura goone dooniiwwan jijjiirree galchuu fi baasuu itti fufna jechuun wayita gara Paanaamaatti imaletti gaazexeessitootatti dubbatee ture Hegseth. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent ammoo biyyi isaanii dhiibbaa dinagdee Iraan irratti geessiftuu karoorfachuu ifa godhee jira.
Kun kanaan yeroo jirutti nageenya galaana diimaa balaarra bu'ee yaaddessaa ta'e kana ilaalchisee Saawudiin biyyoota 15 ol walitti qabuun nageenya galaana diimaa eegsisuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaa immoo dhiibanii jiru. Itoophiyaan biyyoota galaana diimaa eeguu keessatti qooda hin qabne keessaa ishee tokko taatee jirti. Biyyoonni 15 eegumsa galaanaa idil addunyaaf qindoomina waraanaa uumuu irratti sanada waliigaltee qophaa'ee mallatteessuu ministeerri ittisaa Saawud Arabiyaa beeksiseera. Sanada waliigaltee kana biyyoonni mallatteessan 15 ga'aniiru. Biyyoonni 13 ammoo adeemsa biyyaalessaa isaanii erga xumuranii fi chaartera qindoominaa kana erga mallatteessanii booda ifatti itti makamuu ibsaniiru jedha. Ibsi ministeerri Saawudii fuula X irratti baasee akka agarsiisutti sanada waliigaltee kana biyyoonni mallatteessan 15 ga'aniiru. Ibsi kun ergaa qaamolee qindoomina kana karoora baasan walga'ii sadaffaa isaanii kamisa darbee magaalaa Saawud Arabiyaa Jiddaatti gaggeessanii booda ba'e. Qindoominni amma uumame kun gara jarmiyaatti ce'uu fi akka jarmiyaatti hojii qindaawaa jalqabuutti darbuu kan agarsiisu yoo ta'u, biyyoonni hafan ammoo qindoomina kanatti makamuuf dhimmoota akka biyya isaaniitti qaban xumuraa jiru jedha ibsi Saawud Arabiyaa kun. Qindoominni kun Saawudiidhaan kan durfamu yoo ta'u, Paakistaan ammoo ittaantuudha. Masaanuun Itoophiyaa, Gibxii fi akkasumas biyyoonni Itoophiyaan galaana diimaatti akka hin baane gufuutaa jiran kanneen akka Eertiriyaa, kanneen akka Suudaanii fi Soomaaliyaas keessatti akka argaman odeeffannoon bahaa jiru ni agarsiisa. Itoophiyaan kanarraa ka'uudhaan komii guddaa akka qabdu ifa bahaa jira. Itoophiyaan gaaffii ulaa galaana diimaatti ishee baasuu akka ishee barbaachisu dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu gootee gaafachuu jalqabdee biyyoota kanneeniin akka diinaatti ilaalamaa jirti. Kun kanaan yeroo jirutti ulaan Hormuz cufamuu hordofee dooniin waraanaa Ameerikaa xiyyaarota baatan guyyoota 250 galaanarra turuun yaaddoo uumee jira. Hanqinni nyaataa, meeshaaleen caccabuu fi nuffiin miseensota waraanaa Ameerikaa kumaan lakkaa'amanii dooniiwwan Ameerikaa xiyyaara baatan irraa guyyoota 250 ol turanii yaaddessaa ta'aa jira. Seera baastonni Ameerikaa Peentaagonni dhimmicha irratti deebii akka isaaniif kennuuf akkasumas bulchiinsi Tiraamp waraana Iraan akka xumuruuf dhiibbaa gochaa jiraachuun dhaga'ameera. Saba himaaleen dhimmoota waraanaa gabaasan tokko tokko hojjetoonni doonii Ameerikaa USS Abrahaam Lincoln irra hojjetan nufuurraa kan ka'e gara galaanaatti utaaluuf yaaluu fi maatiin isaanii ammoo hojjetoonni doonii irra hojjetan dhimmi fayyaa sammuu isaanii isaan yaaddessuu gabaasaniiru. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth dubbii kamisa dubbateen gabaasaaleen kunneen gonkumaa kan hundaa bakka bu'u miti jechuun mormeera. Dooniin xiyyaarota waraanaa fe'atee Kaalifoorniyaa irraa gara kibba Chaayinaatti kan socho'e sadaasa keessa yoo ta'u, waraanni Iraan osoo hin jalqabin dura akka gara baha giddu galeessaa deemuu taasifameera. Duulli jalqabaa ji'a kamisaa keessaa xumurama jedhamee tures irra deddeebiin dheereffameera. Miseensonni humna galaanaa kunneen guyyaa isaan gara maatii isaaniitti deebi'an hin ibsamne. Haa ta'u malee akka saba himaaleen baay'een kamisa gabaasanitti Ameerikaan doonii USS Abrahaam Lincoln jedhamtu kana USS George Washington ishee jedhamtuun bakka buusuuf qophaa'aa jirti. Senaatar Biluumentaal Hegsetiif xalayaa barreesseen hojjetoonni 5,000 doonitti irra jiran rakkoo hanqinaa wantoota bu'uuraa faalama bishaanii, ujummoo bishaanii caccabuu, rakkoo fayyaa sammuu, yaaddoowwan nageenyaa doonitti akkasumas harkifannaa sirna poostaa keessa jiruun ergaawwan ji'ootaan dura gara doonii kanatti ergaman yeroo imalaa keessaa akka badaniif sababa ta'eera jechuun rakkoolee uumaman jedhee tarreessee jira. Dimookiraatonni Koree ittisaa keessa tajaajilan gama isaaniitiin gabaasonni kunneen hatattamaan xiyyeeffannaa argachuu qabu jechuun barreessanii jiru.
itti dabaluun humni galaanaa akkaataa duulli yeroo ammaa gaafatuun waan irraa eegamu hatattamaan raawwachuuf humna qabaachuus gaafataniiru. Seenaatarri Dimookiraatotaa kan biraan Ruuben Galeegoo humni waraanaa jilli koongirensii akka doonitti daawwatuu fi yeroo hammaataa kana keessatti hordoffii fi qorannoo akka taasisu akka eeyyamu gaafataniiru. Akka hin daawwanne sababni nuti ittiin dhoowwamnuuf tokkollee jiraachuu hin danda'u jechuunis fuula X irratti barreessaniiru. Miidiyaan Ameerikaa michuu BBC ta'e CBS News jalqaba ji'a kana hojjetaan doonii tokko doonii irraa utaaluuf yaaluu fi ergasii wallaansa fayyaa argachuuf turuu hangaa'ota maqaan isaanii hin dhaamne eeruun gabaasee jira. Dhimma fayyaa ogeessaa doonii kanaa ilaalchisee taatee mudate sirriitti baruufis qorannoo geggeessaa akka jiran ibsanii jiru. Yeroo dheeraaf doonii irra turuu fi haalonni doonii keessatti mudatan miseensonni gariin akka fayyaan sammuu isaanii miidhamuu taasiseera jedha gabaasi bahee akka agarsiisutti. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattaniidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe godhaa mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu saala tokko tokkoon ol kan jetturra kaa'adhaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti nagaan tura.